قاعد حين تفتكر تا المثال جناب انا جبت ديفيد كيف هيادي استاذ حمزه كوي يقولك او ما حجاب الوان قاعد تقبل فالمدى بليز سيدي فنجي راكم سخبي انه خبي خاوتك كمان ترى قاعد برادر ايه بك حمزه وان قاعد تقبل مو ايه نين كبا اروش اوكي ميجا no I will hear what you say الباص انا ممكن باجي سنه عبد الرحمن غافي نين كبا يا كاتل لوتين كبا غافي man jala khana مش jira بعتك ساكت وبرضه خاني اللي تكلم warra gadda dhufeerraa jechuudha inni illee. Dabbal gaafii qaceellootiin qaba yaa. Itti fufeeyye itti fufe. Maayikiin na biraa deddeebi'amu eenyu bira? Nu biraa bareedaadha lakki namni hundi muutee ni jiraatti fufeete. Sira keenya. Mee cufadhu Abdurrahman cufadhu. Anillee ni cufadhaa. Mee namuu cufadhaa. Eeyyo amma sirriidha kuno. Gaafiiniin ani falmataadhaaf qabu falmataan galgala hoggaanii fi ummataa wajji dhaqan hoggaa Abdurrahman dirmannaa isaan baafatee isaan yaammatu sani alla mucaa qabaatti qabaa jee kan qabuu ture isa. Tole. Xiqqoo taa'ee bilbila Abdurrahmanii fi bilbila sadi kabiraa waliin qabatee fiigaa hafuura darbaa Allah fuudheetiin jira hattoota kana jalaa fuudheetiin jira. Maaliif jalaa fuutee jennaan an galgalumaahuu jee galgalumaahuu yeroo duraatu bilbilumaan fuudhuu dhaqee jee. Siigalee takkaffaa falmataan kun inni eenyu ta'e bilbila jalaa fuudhe. Qaama mootummaati moo maal ta'ee bilbila isaanii bilbila nama afurii fuudhee fiiguun barbaachise taakka bilbilumaan jalaa fuudhuu dhaqee ni kijibaa hin maraanne ifumaa quraana gubbaa qaree beeke viidiyoon na bira jira amman baasee si garsiisuu danda'a. Tole tokkommoo ka isaa wajji jiru tafakkur ja'aniini inninis darasticha tokko. Hamzaa Sheikh Jaabiriitu filima kana baaseef jennee shakkinee je. Hamzaa Sheikh Jaabir filima kana akkamiin baaseef eeysa baaseef. Mobaayila fuudhan san keessa Hamzaa Sheikh Jaabiroo arkanii. Siigalee. Ani silaa isaanii fi sheekotii isaaniitii fi sheekotii isaaniillee qabri yoo baasan gaddeebiseetiin katabee isaan barsiisee isaanitti hima. Yoo ana nafadhan jechuu fadheeti. Akkaataan inni itti mana keenyatti eda haasa'uu ture mucaan falmataa jaaniin kun akka nama fayyaa qabu miti. Nama isa dubbatee hunda us waraabeessa. Us hattuu. Us waraabeessa faana maan jechuu ture siigalee. Tokkoffaa innummaan kunuu fayyaa qabaachuun na shakkisiisee jiran. Waan sadeen kana aanaa deebisu mobaayila nama afurii wanni fuudhuun isa gahe maali takkaffaa inni qaama mootummaati moo gurbaa ifumaa lafa qabee quraanatti qara'anii lafaa kaanii ammaas ifumaa deebi'ee fayyaa qabaa jechuun kun maal jechuu? Asirratti Hamza anilleen asirra wayin siida khaleessa hoggaa hunda dura warra as keessa jirtan assalaamu alaikum. Osoon gaafii Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Odaa keenya welcome. Khaleessa hoggaa mana keessatti jalqabarraa hanga maayyitti mucaan kun deemutti isin wajjin ture. Haya. Wanni naa galuu dide ani mucummaan kun gurbaa kanaaf fira isaati moo security deeninnatii naannoo saniiti moo sheekha wajji qaraasisu moo nama gartee jaarmee biraa warra jaaramee isa kana ergatee jira moo amma arra Ustaad Muhammad Bayaan Jalaal khaleessa kanan jiru Muhammad Bayaan fayyaa qaba fayyaa jadiida qaba amma reefuun tana akkas jee jennee poolisa geessinee jechuu ture dhugaa rabbii yoo dubbannu ta'e
Faran video ida undo warabeetiin qabaabar. Maaliif jennaan mucaan daqiiqaa takka keessatti guddii dam kijiba. Obboleessoo mucaa maraachaniiti irra jaaramanii maraachaniiti deebi'anii akka dubbiin tun isaan irratti hin dhaqqabamne ammas fuudhanii poolisa geessan. Yakki inni kalee galgala qabeenya namaa mana namaa dhaqee fayya qaban je'ee telefoona 4 fuudhee mana isaatti galfate sani itti gaafatamuu ta'a. Inni mataan isaa garuu hanga amma silaa ankaniin eege falmataa kanaa hidhamuu qaba. Maama bayaanii miti. Eeyyo. Maraatuu isaanirraa gurbaan daangaa amantiillee dabre. Akka gurbaan amantii islaamaa nuti jaalannu tana akka tuqu warri godhe jara kana. Fayyade odaari. Falmataa na dhageessaa? Fayyade. Eeyyuwa. Fayyade. Okay. Asmara na dhabe eeyyuu takka. Falmataa Shamsa maaliti? Ustaz. Ninjir ammallee namni na olleeytan please dabbaal kiyya warra galgala edaasan isaanii wajji dhaqee gurbaa kana hidhe maaliif akka hidhan Abdurmaanas jira Abdurmaan ammoo dirmannaa kabaasise gurbaan tartakka tirikaan qabadhaa je'ee maarreen ja'aa je'ee ka dirmannaa baasisiise isa warri isaa wajji hidhe tafakkur kaja'an sanis taakka asin nu dhiyaachuu qaba. Ustaz Misbah hajaanis asinni dhiyaachuu qaba warri guyyaa san eda achi jiran san hundi bakka tanatti nu dhiyaachuu qaban. Namnummaa maamma bayaan akka maraatuu godhe yoo maraatees maraatuu isaanii duuba garee falmataa kana faadha. Abdallaadha maqaan isaa falmataa miti. Wanni isaa hundi edana bira geessee jirti takka takkatti. Nama isa kana beekullee booda oliin naqadha gama jalaarraa. Maaliif akka inni godhe waa hundaa'uu tartiibaan asirratti. Abdullahi Jiyoovete. Usiina dhageeffatu. Falmataa please. Yeroo takka kabajaa qabaannu naamusaa qabaannu akkuma obsine siree geeffannu kana obsiinu dhageeffatu obboleessanii. Mere keessa seenanii hin aarinni asirra mana obsuun jirtu dhiifama naa godhi garuu. Okay xumuradhu sheef. Akkasii namootan sanis akkanaa ol neexuun barbaada. Isaan hunda waliin hin gaafadha amma haala eduma. Isaa fi gurbaan tafakkursan adda adda jiran gurbaan tafakkuran maaliif akka nama mobaayila fuudhee beekuu ja'a ammas tafakkur innummaan kun qabeetiti akka tafakkur kijibu nu garsiise falmatummaan kun maal jeen tafakkur wajjuma hidhaatiti edumaa'u fayyaa jadiida qaba jee tafakkur amma dubbii san taraa duraa kijibeeti Abdallaan kun irra qabnaan if booda deebi'ee maarshii qabe sii galee ani dawaa hunda waraabaatiin ture Abdallaanis Tafakkuris lachuu kijiba walirra qabanii jiran. Nutilleen kijiba isarra qabnee jirra. Tanaafuu isallee nuu fidaa warra isaanii wajji jiru sanillee nuu fidaa hundi isaanii asitti argame tartiibaan akkasitti haasa'uu qabna. Isaan qaama mootummaati moo fira maamma bayaanii moo kana hundaas gaafiin teenya itti dhiyaatee jirti. Ustaz Bayaan Jaabir carraa takka naa kenna yaadachiisame yaada tokko. Yaada takkatti ani waan jedhu obboleeyyan kenna. Namni qaama mootummaan ta'in poolisiin ta'in yoo nama qabee jedhe nama miidhuu danda'a. Itti gaafatamummaan qabu jechuudha. Qaamni seeraa nama qabu itti gaafatamummaa waan qabuuf itti gaafatamummaa fudhata. Hawaasa daboo warra baafatee obboleessa keenya kana qabe hunduu hawaasni asirra jiru kun dhiibbaa godhee akka seeratti dhiyaatan barbaachisa. Dhugaa dubbatu footaate jechuudha. Ummanni gabbayee tumaani baluun kun seera cabse jedhee ulee namarratti guurate ufuma dhiitaa lafarra nama harkisaa poolis xaabiyaa nama geessa qaamni mootummaallee ummata kana ofii bakka hin buufanne qaama mootummaati miti yaada jedhu qaba kana xiinxala keessa galcha gizee haasoftan Hamzaa Jaabir. Fayyade. Meewwaatti daruu. Okay Bilaal dabale. Duuba isin deebisuu barbaade. Falmataa biratti. Dubbiin tun bakka dhufterraa qabdi, ka'umsa qabdi, jeequmsi kun maalirraa ka'e waan jedhu waan dhagamaa jirurraa argaa turre jechuudha. Falmataan markaza Ustaz Bayaan keessaa gahee ati qabdu yookaan walitti dhiyeenya isin qabdanii fi obboleessa keenya kan nuufit isin jedhaa ture keessaa gaafii afaanis irraa fedha. Maaliif jennaa isin gaditti gaafii waan si dhiyeessuu barbaaduuf
gaheen kan kee achi keessaa maali? miti aan walaleessaadhaan walaleessaa walaloon dheeyisaaf kalaas sagantaa isaanii gaafa qaban walaloo dheeyisuufi qofa. Hayyee galatoo afaan irra sirra barbaada. Hayyee ijaarumiinsi markaza Ustaaz Bayaan keessatti barataa hangamtu ture yoo jalatti illee beekuu dhabaatte tilmaamaan barataa hangamtu ture jettee